Tole, akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii kan keenyaa. Nageenyi kan koo bakka isin jirtan hundumaatti isin qaqqabu. Guyyaa har'aa waa tokko waan nama gammachiisu tokko qabadheen isinii dhiyaadhe. Sunis maal inni yoo jettanii waa lama jechuudha. Tokkoffaa namicha boroo kan kootti argitan kana namicha diimaa kana Taadiyoos Taatoo kan jedhamu Taadiyoos Taantuu kan jedhamutu mana murtiitti dhiyaatee murtee argatee maalirratti adabamee maaliif adabame waan jedhu immoo bal'inaan isiniifan kaasa. Kan biraa namoota sadan kana dudduuba kootti argitan kana gocha ajjechaa sukkanneessaa konkolaachistoota irratti raawwatan irraa kan ka'e nama sadi ajjeesaniiti isaanis murtoo fudhatanii jiru. Kanan qabadhee dhufee gama obbo Taadiyoositti gaafan deebi'u jaarsi kun jaarsa waggaa 70ti. Umurii isaa waggaa 70. Garuu immoo miidiyaa dhuunfaatti akka fedhe bahee jaarsa uummata Oromoo xiqqeessaa bahe jaarsa uummata Oromoo akka fedhe arrabsaa bahe akka waan seerri hin jirre akka waan olaantummaan seeraa hin jirretti akka fedhe waan barbaade jedhee yoo barbaade afaan Oromoo arrabsaa yoo barbaade aadaa Oromoo arrabsaa yoo barbaade sabuma sana arrabsaa akka fedhe asuma Finfinnee taa'ee akka fedhe nu arrabsaa bahe. Har'a dhimma argitanii dubbii jibbiinsa yookaan immoo yee xilaachaa nigiggirsa maariffaan jedhamu sana raawwate irraa kan ka'e jibbiinsa Oromoo irratti labse saba Oromoo arrabse irratti himatameetu waggaan 6 fi qarshii 20,000 akka adabamu irratti murtaa'ee jira. Waggaaf 6 yeroo mana murtii yeroo mana sirreessaatti turuudha. Qarshiin 20,000nis qaamuma adabbii sanaati jechuudha. Maal jechuu barbaadeetan asirratti namni hidhamuun isaa namatti hin tolu. Garuu immoo jaarsi kun jaarsa waggaa 70 ta'ee araaraaf walqixxummaaf nagaaf dhaabbachuutu qabu saba tokko keessaa adda baaseetuma arrabsaa ture saba Oromoo jechuudha. Amma tuunni saba Oromoo dhiisee kan biraa arrabsee sinuman dubbadhan. Maaliif nama muraasatti aaruu danda'a. Nama jibbu nama muraasa qabachuu danda'a. Akka sabaatti garuu saban arrabsamu saba jibbuun sirrii miti. Maaliif sabni akka waliigalaatti waan balleessu hin qabu. Utuma sabni balleessee immoo namni dhuunfaan kun miidiyaatti ba'ee maqaa saba tokkoo balleessee arrabsee xiqqeessuun yakka caaloo jechuudha. Kanarraa kan ka'e olaantummaa seeraa warri qabachiise illee galatoomaa jenna. Sabni keenyallee namni keenyallee nama biraa saba biraa akka inni arrabsu hin barbaannu sabni biraas akka inni nutti darbee nu arrabsu hin eeyyamnu jechuudha. Seerri kabajamuu qabaa. Kanarraa kan ka'e maanguddoon silaa maanguddoo ta'ee araaraaf barbaadamu kun iddoo arrabsootti argame nama arrabsee saba arrabsee waggaa 6 adabamee miindaa qarshii 20,000 adabamee jira. Warreen kun immoo warreen sadan dudduuba kootti argitan kun immoo konkolaachistoota sadi irratti tokko konkolaachisaa Ayiroo fi tokko konkolaachisaa Ayisuuzii tokko immoo konkolaataa kanuma xiqqoo taatee kan biiroo jechuudha. Konkolaachistoota ugguruudhaan ajjeesanii dhoksaatti waraananii ajjeesanii sakaan morma hudhanii ajjeesanii konkolaataa sadii saamanii isaanii milqaa jiru kan poolisiin naannoo magaalaa Bishooftuu isaan to'ate gaa konkolaataa saamanii qabeenya saamanii isaanii ba'uu jedhu. Dhugaan namaa hin badu, haqni namaa hin badu, dhiigni namaa kun lafaa namatti hiyya waan ta'eef Rabbis hin gadhiisu, Waaqnis hin gadhiisu. Dhugaa warra du'an sanaatiif jecha Waaqni dabarsee Rabbi dabarsee isaan kennee qabamanii hidhaa du'aa yookaan immoo adabbii du'aatiin adabamanii jiru. Murteen du'aa isaanitti darbee jira. Egaa kun kan inni hojiirra oolu akka seera biyya keenyaatti yoo pirezidaantiin biyyaa irratti malateesse amma gaa pirezidaant Taayyee Asqasillaasee irraa isa kanatti eegamachuudha. Yoommoo ta'uu baate isaan kun umurii guutuu hidhamu jechuudha. Yoo pirezidaantiin hin malateessu. Kanaafuu murteen lachuu baay'ee na gammachiiseera. Namoonni yakka hojjetan, namoonni nama ajjeesan, nama miidhan, namoonni saba arrabsan
akkasitti gaafa adabbiin seeraa murteen seeraa isaanitti darbu warra kaaniif barnoota ta'a isaaniifis barnoota ta'a. Kanaaf wal kabajnee walii wajjin jiraachuu wayya malee wal xiqqeessuun hin barbaachisu wal ajjeesuunis hin barbaachisu kan jedhudha. Nagaa naa ta'a ulfaadhaa YouTube chaanaalii kana subscribe like share gochuudhaan na faana bu'aan siniin jedha. Galatoomaa.